سيفو يلا بقى قبشي مالك بقوات ما نفلقه يا دو خنوتي سلك الناس ينتهي ايش تقولي نين شوفا دوبرتي إسينوغو نوتيوغو جارسخين ياو جولولي مالك أسر عرقنو يو خامو بنفيت خينيا بيتشا لالو هنكمنو وني لالو كمنو who is better for these kids أنيوتو إجولي تنقود سودان دي أنا مو جارسخين you know no not all ماكي هاتي هندي هاد آمتي تناني دوبرتي ستي مامي هاتي هندي هاد آمتي مالي فكس جيتشو دندتي هو اني هذا اجعلوا مال تجرمي لا بدو ستي ما هاتي هندي هاد آمتي خليني سنجو هي هاتي غري إجولي أكا بنفيتاتي تكابت تجرم بيتامي she's busy working لا me agenda agonu simale yadat umuran kennini saifu tifufi ايه سيفنا بينكي قالتهم درسو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا نمني المولد كده ليه غرغر ديمونو كلا ده قدر. سجله إلمان دله. فو يبدأني نلله إلمان سني جده جراتو كاب. because إلمان سني هجرين سني إلمان سمالي وان إلمان سني برادي ماني إسان جيران تو كنجرو. واللبين إساني تو في تو دندامله إلمان رتين باهن غرغر ديمو ده. نمني يوغا غرغر ديمو إلمان رتي ركو في دمله ولا رتين. وانا مسمالي جت تكو درودر سو سوتشين جدني أكون قدتوني nama eebba qabutu akkoo guddata. Nama rabbiin jaallatutu akkoo kennaafi. Akkoon haadha caaltii abbaa caaltii. Ani ofii kiyyaa akkoon guddadhe. Akkoollee akkoo akka dhiiratiin guddadhe. Safaa xangoone, ta'in qallanne. Taataaf godhame. Mataa sirriigdeetiin karaarraa si baaftee sin balleessineen guddadhe. Rabbi jannata haa kennuu fi amma addunyaarra deemanii jiranii. Rabbi jannata doosni isaan hanqananiisu. Haa ta'u akkooni waa hunda caalti kana kanumaan fixa. Ilmaan dhalanii yoo waliin jiraatan irra filadha. Namni tokko ilmaan dhalee gargar deemuun isaanii faayidaa isaanii qaba. Maaliifi gaafa gargar deemtan wanni san sammuu ijoollee san keessatti uumtan sumni badii jibbaa harkitee haadhi teenya abbaan keenya gargar deemanii fi jibbaanuu qabanii yookaan immoo jibbaanuuti waan nuti jidduu isaaniitti argaman hanga feetan jaalattanillee hanga feetan qananiistanillee ijoolleen qiimii wayii qabatti gaafa san gargar deemtan. Waan isan irratti wal loltanii gargar deemtan dantaa isaaniitii miti dalagaa isaaniitii miti. So namni egaa ilmaa walitti dhalee wajjin jiraatuun dirqama. Dirqama ilmaan sanii jedhee waan dhufe liqimsee guyyaan kalee akka har'aan ta'u harri ammoo akka boriin ta'u waatu jijjiiramaa ilmaan sanii jedhee wajjin jiraatuun dirqama keenya ta'uu qaba. Kabiraa laal yeroo tokko tokko beekaa adda deemuun illee kayrii qabdi. Namaan beeka'an nama ilmaan isaa dhiisee jaartii hiikee ilmaa wajjin biraa deeme koo osoo inni ilmaan san inni guddise ilmaan bad behavior qabatanii guddatan nama hamaa ta'anii guddatan isarraa dhaalanii inni hiikee biraa deemuudhaan ilmaan haadhaan guddatuudhaan ilmaan akka gaariitti guddatanii rabbiin badii silaa isarraa isaan dhaalan jalaa isa baasa. Ijoollee san baasa. Kanallee mataatti qabadhaa. Sigalee hullee akkuma jirutti jira. Haa ta'u yoo gara waan si malee jettetti as deebi'ee beeki. Ilmaan hoggaa haadhaaf abbaan gargar deemtee namuutu arkiteetiin bultii jiruu garaagaraa qabatee guddatu jiraatu. Koominitii teenya qofa keessatti rakkoon jirti. Amma koominitii saba biraa yoo laaltan ilmaan haadhaaf abbaan adda deemuuniyyuu mataa isaanii keessa hin dhufu. Maaliif haadha bira gaafa deeman gammachuun jiraatan.
torbaan tokko haa ta'anii guyyaa lama sadii haa ta'anii gaafa abbaa bira deemanillee akkasi. Gaafa as deebitee community teenya bira dhufte mootu si galee abbaan kadhaan fuudha. Warraa kootu fuudhi jettee kadhattee of abaartee hoggaa haati asii mataa of nyaattu waan haati taatu ijoolleen ni argiti. Ijoolleen sun maaltu mataa isaanii keessatti uumama. Hoggaa abbaa bira dhaqan immootu abbaan isaan daran waan harkaa qabu fardeessa. Bultii harkaa qabu fardeessa. Si galee waan godhuuf deemu fardeessa. Laalaa waan mataa ijoollee keessatti uumaa deeman. Yookaan immoo haati as teessee badii abbaa qofa haasa'iiti isaan biratti. Yoo ijoolleen achi deemtus abbaan badii haadhaa qofa haasa'a. Qofa keessa jirti community biraa keessa hin jirtu rakkoon akkanaa. Hoggaa arkitee ijoolleen haadha biraa deemtee abbaa bira dhayxu yaadatan waan haadhaa. Taphatuu malee kolfuu malee waan gaarii abbaan itti godhuu malee agarsiisuu malee haadha bira illee dhufan akkas communitiin biraa. Kanaan bira tara kan ummatti dhufa. Gaafa kan ummatti dhufe ilaali. Beeka namni tokko gaafa ilmaan dhale jiruun isaa cinaan jiruu isaa qoodamtee jirti. He dedicated himself to that kids, to those children that he brought to this world. Sigalee ijoollee addunyaa tana fideet addunyaan isaa guutuun laayifiin isaa guutuun ijoollee san ta'uu qabdi. Nuti immootu ilmaan tana wanni nuti dhalluuf jalqabumaa ebeluu dhalee anilleen hin dhalaafi. Ebeluu fuudhe anilleen hin fuudhaafi. Sigalee shanyii dabarfadhaafi. Abbaan keenya haadhaaf abbaan keenya maal nuun jechaa jiran. Deemi shanyii dabarfadhu jedhan. Ilmaan dhaliitii ilmaan akkana sadarkaa akkanarra geessiin wanni itti nuti wanni nu jedhan hin jiru. Sigalee kanaaf gaafa dhalle biraa deemuun illee nu biratti iiziidha. Facaasnee biraa deemuun. Beeka ilmaan jechuun wanni isaan barbaadan nyaata daran dhugaatii daran daara daran wanni isaan barbaadan jaalala haadhaaf abbaati. Waan tokko waan arkitee si malee jette tokko ka keessa kiyyatti miidhaa ta'utu jira. Maali beeytanii? Ilmi yoo abbaan hin guddisin dhiifama natti bilbilame. Ilmi abbaan yoo hin guddisin irra deemee jala dhageeffadha. Ilmi yoo abbaan hin guddisin hir'ina wahiitu onnee isaa keessatti uumama. Sigalee hanga fedhe goota ta'u, hanga fedhe beekaa ta'u, hanga fedhe hayyuu ta'u, hanga fedhe guutuu ta'u abbaan guddisuu dhabuudhaan sigalee hir'ina madaa inni fayyuu hin dandeenyetu onnee isaa keessatti dhiifama. Turii dhiyaadhu gaafa takka mataa isaa keessa dhufuun hin oolu jechi tokko ani abbaa kiyyaan hin guddanne hanqinni kun achiin natti dhufe osoo abbaa kiyyaan guddadhe osoo abbaan kiyya na guddise sigalee waan kana kanan ta'u maybe kaladni bara waan biraa ta'uu mala sigalee kanaaf ilmaan abbaan guddisuun haadhaaf abbaa wajji teessee dhakaallee nyaattu sigalee dhakaallee cabsitu ibidda ciniintee guddifachuun dirqama jedhaa. Saifu bakka wannoo jettetti awwala reef abbaan sun guddisuu manna irraa deemuu wayyaa ka jettee awwala abbaan badaan sun maaliif ilmi hanqinna abbaan malee hanqinnaan guddatu san maaliif yaadatare eega badaan namni badaan eega yoo deemellee nama ilma saniif badaa tahee ka guddisuu taate yoo deeme maaltu hanqataaf maaliif akkasitti. Dhibba keessaa takka abbaan hamaan akkasii ka ilma waan hamaa dhaalchisee ilmi arkitee isaan guddatu mannaa akka hiitamatti yoo guddate isaa wayyu tokko lamaa miti. Fakkeenyaaf yoo abbaan sarkaastistik ta'ee nama arkiteetiin dubartii abiyuusu ta'e nama haadha isaa galgalaa ganama tumu ta'e ilmi sun maal dhaala abbaarraa? Akkuma waan abbaan dalagu san dhaala. Exactly. Yoo abbaa malee guddate yoo nagaatti bahee jechuun baraarame badiisan jala. Kun dhibba keessaa tokko. Kanaafin jedhe. Garuu akkana yoo godhame hoo yoo amma jaarsaaf jaartiin takka addaan baatee miti dubartiin maaliif yookiin dhiirrillee maaliif qimii qabachuun maaliif barbaachisa ilmee ofii sa'a barbaadetti dhufee laalee
duraan namoonni kennan gurdaan kunniin yoo gargar bahanii isiillee nama biraatitti ka heerumtu taate ilmeen sun ilma abbaa bira dhaqee akka barbaadetti abbaan sunillee ilma ofii dhufe ilaalee yoo akkanatti yoo jiraatame yoo. Community teenya qofa keessa jirti gaara kontun. Community biraa keessa dhibbatti hin jirtu jechuu hin danda'u. Hoggaa kana ani hin jirtu hoggaa jedhu baay'inaan ka argamtu community teenya keessa. Maaliif beektanii community teenya akka dhugatti yoo dubbanne dhuguma jirtu yoo dubbanne abbaan of jibbu jiru abbaan of arrabseef illee of hin cabsu. Dhageeffadha. Let's give a chance for other people. Bonanzo, Atilia Sai. Yeah. Let's not make it debate. Let me finish this. Wanni community teenya keessa rakkoon akkanaa heddummaattuuf maali beektaa barumsi nuti xiqqaa social life tanan beeynu sigalee akkaataa nama wajjin interact godhan hin beeynu guyyaa keessa arkitee biyya faranjii kana dhufne even irra hedduun kenna ganda keessaa dhufne bar magaalaa gandaa magaalaa qabalee baadiyaa keessaa dhufne bar kanaaf arkitee akka nama wajjin itti jiraatan akka nama wajjin arkitee rakkoo itti fiksi godhan waan hin beeyneef jecha arkitee yoo rakkoon takka dhuftu utaaltee maanguddoon nu jidduu seenuudha rakkoo tana hiika waan kanarratti waan guddanneef jecha ofii kennaa rakkoo hiikuu waan dandeenyu. Kanaaf arkitee bilee mol godhuu quba walitti qabuu isaa tokko na godhee isii tokko na godhee isaa tokko na godhee isii tokko na godhee sababa keessan isan sababa isii isan dhiisee deemee sababa abbaa keessanii kophaa guddatu jirtanii abbaan keessan akkanaa shanyii akkanaatii uummata you know yaadadha waan irra hedduun shamarran teenya jettu oggaalmaan guddiftu irra hedduun shanyii arrabsaa rabbii shanyii ta'e sanaa balleessu shanyii akkanaatirraa ilmaan dhalee look ijoollee keessatti maal uumaa deema wanni sun sigalee kanaaf waan hin tahiniif rakkoo guddaa nu keessatti uumaa jira. Sigalee I think I wish waan ati jette siif deebise natti fakkaata. Yeah, TV. Nami biraa fudhadha. Bonanzo itti fufi Bonanza. Jamuun dhaga'amtu. Okay, simale ani topic. Sabboontummaa buuta jedheeti. Yaadan kennanne hayyee ashi. Jamila soofeta. Lakki sabboontu buute argee maa buutee jedheeti yaada soofeta. Tifa moonin. Okay. Okay. Simale takka topic ke kana clear na gota. Yeah. Bakka tuan argutti jiru mix talk argutti jira akko hada mnamen force mnamen kind of combination ida wanda ndagao jiru so can you clear that for me? Yes, I will do that. Man nibeta namni ogu opinion kanite angili inni laalun kanatu jira so waata ka godhun dandeenyu topic immo jaarsaa fi jaartiin ogu wallolani ijoollee dhiiraasaa abbaan fudhatee bahuu qaba yoo kollalanii bahanii ijoollee dhiiraa abbaan fudhatee deemuu qaba abbaan guddisuu qabaadha. So do you agree with that? Bakki haati Leo guddiste rakkoon qabu ijoollee dhiiraa garuu abbaan guddisuu qabaadha. Yeah, topic insani. The man he should take his Akkana jettanii nuti reedoo haga nuti qaba. I mean to barraaqtanii maal goonaree haa to barreessanii fixanii janneetuma isin dhiifne. Okay. Amma koi maaliif ijoollee dhiiraa akka abbaan fudhatu filtanoo keessa? Maaliif adda baafta? Billee bar. You see? No. Maaliif yoo jette dhaggeeffadhu. Bilbila naa kaayisii bilbila. Idea kanatti hallee jira. The reason is hogguu ijoolleen dhiiraa jaarsaaf jaartii walloltee hogguu ijoolleen dhiiraa haati guddiste. Imagine haadha tana laalaa guddatanii. Haati tun you like it or not jaarsi dhiisee yoo deeme ni heerumti. Hogguu heerumte kana jaarsa tahaaf dhiirti dhufu kuni. Okay? Jaarsa tahaaf. Jaarsa hogguu ta'eef mucaa kanaaf dammoo jaalattee jibbitee step daddy tahaaf daddy isa laalaa guddata mucaan. Okay? Malee abbaasaa keessa dhalee laalaan guddatu.
That is the What is wrong reasoning with that? sanarraa ka'e. No, what is wrong with that? Abbaan biddeenaa tokko bar abbaa caalaa Nuti amma tokko yookaan arguuf hin deemnu. Amma kuni artikilii tokkorraa bahee gaafii gaafatamtee qaalamatee godhamtee maaliif akkas jettee dubartii jeebeek waan kana. It doesn't matter. Maaliif akkas jettee jennaan akkanaaf hin jettee isin immoo opiniyoonii itti kennachuu mirga keessanii jecha. Saifu. Dubartiin ispeesii bal'ifachuudhaaf ilma dhiiraa irraa ari'uu jirti. Ari'uu jirti. I can see that. Omaara kooko. Isi garta kan isin jalaan bahanii baramme isini garta kaanuu isin jalaan. No. It's okay. It's okay. Alan, karaa positivity illee si deebisuu danda'a. Which means it's a good idea. Hold on. Is Quran say that though? Quran ni maal jedha? Jaarsaaf jaartiin oguu lalanii, right? Hadisa moo Quran amnaatu? Jaarsi ijoollee hambifata. Ijoollee jaarsi gadi dhiisu. Ni beekame kan? Mbeeku, I don't know. Ijoollee abbaa guddisuu qaba sirrii jette garuu dhiirri amma ijoollee taa'een guddisaa. Amiin inni guddisuun qabu bar haadha qabaa. Haadha isaatti kennee haati guddisti because manni kuni ani amma jaarsa fuudhee haa jirtu. Responsibility masan iyyuu fudhatu awwalumayyuu osoo responsibility san fudhate iyyuu barbareeda dhiirri amma. Hey guys, No, it's okay. Yoo fudhate jedha yaada malee. Okay, Bonanza carraa abbaan gaariin baay'een hin fudhadha ka jedhu jira. Okay, ani carraa kiyyatti haa fayyadamu. Homaa rakkoo hin qabu. Bonanza yaadatti